Amala Waaqayyoo waldaa isaa keessatti yoo arge seexaaniin boqotu. Jaarraa darbe keessa kanaaf fichisiise dhaloota dhugaadhaaf dhaabate. Kan baratu mooraa garaa laaf hin qabu, kan darbirra caalaa deekamse. Labsiin addunyaa waas dhiyootti as ba'a, kan dachee golaabu jeeqamse. Qaamaaf hafuuranii lolaa guddaatu taasifama, dhiira mangibsiisu hinaafu irraa deebi'ama. Abidda ilaala yoo duunes hin duuna jechuuni, har'arraa eegala fayyuu kan barbaadu qophiini. Duula isa dhumaati kuni hambaa saba Waaqayyoo irratti, seexaanni karoorfatee jira balleessuuf sanyii dubartittii. Abboommi Waaqaa kan eeganii amantii Yesuusin qabanii, dhufaati Kiristoos kan eegan xiyyeeffannoon jaawwichaa isaanii. Maal hojjettu sabni xumuraa yeroo barbaachisaa kanatti, humnoonni dachee wal ga'anii qophaa'aniiru isin irratti. Lolaa garee ciccimoo lamaan addunyaan keenyaan goolabaman, bu'uurri amantii naman baas gaafas dhuunfaadhaan ilaalama. Yesuusin ajjeesuu hin dandeenye, dubartittii irratti hin milkoofne. Aarii guddaa qaba jawwichi, dhugaan raawwatee hin barbaadofne. Amala Yesuus nama keessa balleessuudha xiyyeeffannoonsaa, abboommi Waaqaa kan eeganii kanaaf kufee kaa'ee adamsa. Ofiin gatina Waaqayyo kan sa'aadan baasa, akkuma Gibxis har'as eenyummaa isaa mul'isa. Dhaabadden jira kan se'u har'aa soofaa koru, kana darbinaan bakkitti wal argamu jira. Duula isa dhumaati kuni hambaa saba Waaqayyoo irratti, seexaanni karoorfatee jira balleessuuf sanyii dubartittii. Abboommi Waaqaa kan eeganii amantii Yesuusin qabanii, dhufaati Kiristoos kan eegan xiyyeeffannoon jaawwichaa isaanii. Maal hojjettu sabni xumuraa barbaachisaa kanatti, humnoonni dachee wal ga'anii qophaa'aniiru isin irratti. Lolaa garee ciccimoo lamaan addunyaan keenyaan goolabaman, bu'uurri amantii naman baas gaafas dhuunfaadhaan ilaalama. Afaan Yesuus keessa kan nama tufsiisu, jaalalli yeroo xumuraati.
har'a mallataan wanti addaan baasu roobuu bokkaasaa lammaffaati. Har'a otoo Goliyaad dirreerraa bokkisu ijoolleen isee yeroo komanii dhiyyootti as baa'u warra akka Daawiti shaakala dhoksaa kan qaban. Isaantu dhaabata dhiphina akka abidda keessa akka Daani'el fa'a addunyaatti Yesuus labsa. Ammas ni mo'ama Daawiti yeroo xumuraafi garuu meeqa laata kan of qopheessee lolichaafi. Duula isa dhumaati kuni hambaa saba Waaqayyoo irratti seexanni karoorfatee jira balleessuuf sanyii dubartittii. Abboommi Waaqaa kan eeganii amantii Yesuusin qabanii dhufaatii Kiristoos kan eegan xiyyeeffannoon jaawwichaa isaanii. Maal hojjettu sabni xumuraa yeroo barbaachisaa kanatti humnoonni dachee wal ga'anii qophaa'aniiru isin irratti. Lolaa garee ciccimoo lamaan addunyaan keenyaan goolabamaa bu'uurri amantii naman baas gaafas dhuunfaadhaan ilaalama. Akkuma seexanni muuxannoo barootaaf milkaa'e lolaatti as ba'u ergamoonni Waaqaas akkuma duriitti dursaanii lolaatti bobba'u. Miikaa'eliin ka'a saba isaaf kan lolu akkuma gaafa Yerikootti. Faarfannaa galaataan moo'ichi argama lolichi kan Gooftaa machaatti. Faalaasa madaachiif namootaan baraanneetu ga'a gurguddoota lafaaf daa'immantu dhugaatti ba'a. Magaallee gurguddaa ijoollee Waaqayyoo hordofaa Pentekoostii hojii kanaaf hafuurri lafaa. Baabiloon keessaatiis ni ba'u ijoolleen Waaqayyoo waraanuu keessaatii hin qophaa'iniif garuu wayyoo. Duula isa dhumaati kuni hambaa saba Waaqayyoo irratti seexanni karoorfatee jira balleessuuf sanyii dubartittii. Abboommi Waaqaa kan eeganii amantii Yesuusin qabanii dhufaatii Kiristoos kan eegan xiyyeeffannoon jaawwichaa isaanii. Maal hojjettu sabni xumuraa yeroo barbaachisaa kanatti humnoonni dachee wal ga'anii qophaa'aniiru isin irratti. Lolaa garee ciccimoo lamaan addunyaan keenyaan goolabamaa bu'uurri amantii naman baas gaafas dhuunfaadhaan ilaalama.